دقيقة ميك قوتهم كليب بيتشا دقيقة ميك كاتبك أي بوليس دقيقة كده زدت دقيقة وجولني موتو كوميني جولني أكمل تينو دمان في دقيقة دمان نجادا دقيقة لما تيجان نكاجران no maaliif olii gadi borcamaa dabar tokkochi fidanii asini fuulatu mul'ata dhumarratti kan akkas viidiyoo wayii nama naasoo achini wanta bira asii wanta bira maa warmatti hin fidanii no ka daqiiqa lama fi sekendi wannootu jira ba viidiyoo lama kudhan waa ta'u sun daqiiqa lama fi sekendi kudha jahaatu jira daqiiqa lama fi sekendi kudha jaha maaliif immoo sekondii kudha shan jettu daqiiqa lamaa fi sekondii kudha jahaatu jira. Sekondii soddomii jahaatu jira tokko sekondii soddomii jaha. Saajin maqaan balleessaa dhugamaa. Muuri immoo kan istaayilii gosa sadii inni tokko daqiiqa lamaa fi sekondii kudha jaha lama bar. Amma yoo ana ta'e miidhaan isin irra gahu jira. Miidhaan Oromoo irra gahu akka sabaatti. Inaan fannu malee maal nurra gahu miidhaan ani yoo ta'e baay'ee na hinaafsisu. Maaltu na hinaafsisu? Kaa'anii yoo matutuqaa jirtu fakkaata yoo isin duuba kanaan xiqqeessitu mudhiin kun keessa cabee wayna hin danda'a inni ciikla aandi kan bihoon jedhee osoo argadhee jedhee tiriine hawwe laalee irra deemee laalee arbaa nama osoo hin taane akkaataa inni itti duuda kana qabsiisee addaan fi jala qabsiisee hiriiruu jabaadha gaafa jennu amanuu qabdu damma nyaanna dhadhaa nyaanna gaafa jennu akka seeniin boonda kun waa akkataa jirtu akkasii malee jennee mataa qabdee waan mataa osiyaa qabu jennee yoo amantiin boonna yoo amanuu didde mootummaan goonaree hineetuma cal'ine. Aratai. Ganti bira jirti. nama hedduutu jira bar Laa aratai ta'ee kanatti qabdi. udah mana Seenaa. Asli. Waye. Akkami. mat Enki amu. Amma ilu kan maali. na jajjabeessuu dhufanii na bira jiru mirindaa faa bitanii jimaa faa bitanii akka gandaatti ilmi keenya miidhameera. Ijoolleen shamarranii mee warri isinitti tole warri viidiyoo argitan giiftii kennaafi carraan akka amma amma maa dhugaa nuti himne dhugaan dhugaa waan viidiyoo sanii waan beekamtii si na dabbaree ture saree maqaa iluu balleessite biyyee nyaadhu hin badee akka barbaadaa akkasin immoo Yoo kana asii kooftuu deemnee nagdee ndoomu. anyways osuma ta'es waan dhiirti goote goona waan dhiirti goote goone osuma ta'e Jalqaba magartuu hojjetu. garuu maaliif wallaalaa akka kanaa miti at least safety isaanii eeggata yoo dhugaa ta'e dhibbaa dhibbatti waan jechuun of eeggannoon godhaan maraatu miti yoo makkam godhu akkamitti akkam godhu nan beeku garuu namni hin godhe hin jiru bara waan kana. garuu akkaataa Garuu immoo waan ati hin gooneen immoo gaafa namni maqaa maal maqaa nama balleessuun bara waan birqii miti asirratti gaafa fedhan asirrattis hojjetaniiru yeroo darbee makii irratti hojjetaniiru hin hojjete makii irratti. kun immootu shopping fakkaata yoollee nama biraa ta'e malee shopping fakkaata. Jechuun shooppiidhaan jenne baran namni si fakkaatu akkuma jiru namni na fakkaatus jiraachuu danda'a saayinsiin. Yaa nama wal fakkaata yoo ta'e malee shoppitti shoppii miti. Shoppii miti nama ni kan. Si ta'uu dhabuun mara nama wal namni yoo wal fakkaate malee shooppiidhaan jenne waan sin taane hin jedhe malee. Amma yoo anas haa ta'u si utuu ta'e Amma buka saano. Ini kas. wanti ati kaffaltu yookaan inni dhabtamoo dhiifama gaafattamoo maali wanti jarri sirratti godhatu anas haa ta'u sirratti. Maini. wanti akka wanti godhan jiru guyyaa tokko lama olii gadi koomentii fi maal wal ari'anii dhiisa malee garuu si biddeen abbanam Shoti. warri akkasitti barbaadu Nuti miidiyaa kanaaf alaaf garee tokko jirti garee warra forjirii tokko Morma koo baatu qoy. yeroo darbee barreeffama sarara lamaatiin warra afaan qabachiisa warra mataa naannessee kaffaaluun hidhamuu qaba jandaa jedhu gadi fuunaan kaffaaluun hidhamuu irratti mul'atu warra yeroo hunda islaamummaa irratti jiraatan qaba.
Nah, jarri sun yeroo baay'eedhaaf nama barbaadaa turanii kan argatanii hin dhabanii wanta baay'eedhaan yaalanii turanii maali hawwiin jira miidiyaadhuma kanarraa nagashanii mataa ganna cabsanii akkuma waan tokko hin dubbanne naam kanadha wanti jarri barbaadanii ani immoo ani maaliif jira wanta fedhan dhalaa jaraa keessaa bareedduu laalanii sitti erganiire amma noo akkas fakkaata bargitee haadha. Ansanaanis nama dogoggoru miti kaan ansanaanis nama dogoggoru miti. Dari deddeemsa Alex itti diddee. Akka la yoo dhugaa ta'een siin jedhe. Bilbilli kuni qoy meeshaa bilbilli fidee. Bilbilli kun taasiidha. Inni ittiin siin haasaa jiru kunis akkuma kana Android dhamdi. Kanaan gaafa isa kanarraa waraabdu. Maaltu cinqii sana hunda si geesse isa irraa waraabamaa jiru sanaan gadhiistu. No akka waan baadhee amma namni itti bilbilee minaamin maal fakkaata yookiin atis haa ta'u osoo chiikii biraa wajjin haasoftan yookiin isiin sun deemtee si bira fagaattee yaadannoo akkaataa halkan gaafa waliin turtanii san itti agarsiisa isiin si waraabbattee fakkaata bilbilaan baadheerra. Sandaanaan immoo bareedaadha qaba. Ibsa guutuu. Akkasitti hubadhe nama Androidii isaanii akkasitti hubadhe. Akka fakkaatuuf gaasii galee.